ijaa wal arguu qabnaa rakkoo isin keessa jirtan kanas qaamaan isin bira dhaabbannee isin jajjabeessuu qabna jenneetiin bakka kanatti argamne irra deebi'aan mallee bada rabbi jana gahaatii wal nu agarsiisee isin jechuu barbaadu. Egaa jilli guyyaa har'aatitti argamu kun deeggarsa isiniif inni qabna. Deeggarsi kunis tilmaamaan maallaqa miliyoona 2 olii konkolaataadhaan immoo baay'inaan midhaan gosa garaagaraa midhaan nyaataaf iddoo kanatti itti fayyadamuu dandeessan konkolaataa 15 ol qabannee dhufnee jirra. Namni gidduu keessanitti guyyaa har'aa isin laaluuf kutaalee hawaasa garaagaraa irraa bakka kanatti argamee jiru immoo yoo xiqqaate nama 400 ta'a. Kuni deeggarsa kana nama muraasaan illee erguun hin danda'ama. Haa ta'uuti jaalala isiniif qabnu quuqama oromummaa aantummaa isiniif qabnu irraa kaanee kiiloomeetira 600 ol qaxxaamurree gidduu kanatti kaampii kanatti argamnee jirra. Kana qofaa miti deeggarsi kun akkuma jedhame yeroo garaagaraatti illee walitti sassaabaa turee jirra. Akka hawaasni waliigalaan sababa kanaaf sababa naannoo Sumaalee irraa warra buqqee dhufe rakkoo kana keessatti warra argamu deeggaruuf jenneetiin bifa garaagaraatiin yeroo rakkoon kun uumamte irraa kaasneetiin walitti guuraa turee jirra. Deeggarsi kun gara fuulduraatti illee itti fufa. Nuti rakkoon isinirra gahe kun wanti beekuu qabdan, wanti onnachuu qabdan, rakkoon isinirra gahe kun rakkoo keessan qofaa miti. Rakkoo keenya hunda, rakkoo uummata Oromoo hunda, rakkoo biyya kanaa hunda, rakkoo sabaaf sablammootallee dabalatee jechuudha. Kanaaf rakkoon kun keessan qofaa miti hamma dhumaatitti isin faanaa jirra. Kana beekuu qabdu. Rakkoon yeroo ammaa isin keessa jirtan kun dhugaa isiniin jedha uummata Oromootitti madaa jilbaa ta'ee jira. Madaan jilbaa yoo gadi ta'anis yoo ol ka'anis nama dhukkuba. Nuti yeroo ammaa haala akkasii keessa jirra. Erga isin buqqaatanirraa eegalee erga isin guyyaa gaafa rakkoon tun isinirra geettirraa eegalee rakkoon keessan akka madaa jilbaatitti gadi taa'uuf ol ka'uu nu dhowwitee jirti. Jireenyi nuti jiraachaa jirru mana ho'aa keessa jiraanna malee akkuma isinitti qorreessanitti akkuma isinitti hammaatessanitti nutti hammaatee jirti. Hanga dhumaatitti hanga isin rakkoo kana keessaa baasanitti illee nuti isin faana jirra. Haa ta'uuti rakkoon kun hammatee illee rakkoo jabduu jibbisiiftuu seenaa keessatti illee boqqattuu haa taatu malee rakkoo isinirra gahe kanaan yeroo hedduuf waggoota hedduuf jaarraa hedduuf tokkummaan ilmaan Oromoo dhabamee rakkoo keessa akka ture hundi keenyayyuu hin beekamu. Tokkummaa dhabuun ilmaan Oromoo akka dhukkuba naqarsaatitti uummata keenya dararaa tureera. Har'a dawaan naqarsaa argamee sababa keessaniif tokkummaan ilmaan Oromoo deebi'ee bakkatti dhufee jira. Nuun kun faayidaa guddaadha. Miidhamuun keessan tokkummaaf furmaata dawaa nu ta'ee jira. Kun seenaa keessatti sababa keessaniif tokkummaan waggoota dheeraaf jaarraa hedduu qabamte kun argamuun isin warra seenaati. Galmee seenaa keessatti bara baraan yaadatamtu. Rakkoon amma keessa jirtu kun hin darbiti. Hin shakkinaa. Dukkana duuba ifatu jira. Dabaraa fi rakkoo boodallee gammachuutu dhufu. Akka har'a rakkataa jirtan kanatti dhiibamaa rakkataa jirtan kanatti abadan rakkoo kanaan ittiin xumurtan. Kun rakkoo kana keessa ammoo kan baahuu dandeessaniin uummanni Oromoo daangaa hanga daangaatti sabaaf sablammoota biyya kanaallee dabalatee isin faanaa jira. Kanaa walitti immoo mootummaan naannoo Oromiyaa hanga dhumaatitti hanga isin dandamachuu dandeessanitti jireenya keessan waaraa, jireenya dhaabbii, jireenya gadadoo irraa walaba ta'etti hanga fullaatanitti mootummaan naannoo Oromiyaa ganamaaf galgala sala furmaata isinii barbaadaa jira. Kun abdii isinii ta'utu irra jiraata. Hunda caalaa uummata ganamaaf galgala isiniif dhibamu, uummata ganamaaf galgala isinii yaadu, uummata yoo rakkattanillee rakkoo isin keessaa baasuu danda'u. Kanaa olitti immoo
biyyi keenya naannoon keenya qabeenya lakkaa'amee dhumne qabna. Isinii fi miti qabeenya guutuu biyya kanallee dandamachiisuu danda'u rakkoon biraallee dhuftee qabeenya gahaa qabna. Hin yaadda'inaa haalli hin mijata. Hanga ammaattis rakkoon kun haala kanaanis wanti jirtaniif baay'ina namaati. Nama salphaatii miti. Namni buqqa'ee jiru namni rakkoo kana keessa galee jiru. Kun karoora baasuu gaafata. Haala mijeessuu gaafata. Waan garaagaraa sirreessuu wanti sirrawuu qabu baay'eetu jira. Kana qofaan miti rakkoon akka naannoo keenyaatti jiru. Qormaata hedduutu nutti jira. Qormaata baay'een qabamnee jira. Kana karaa qabsiisuun tooratti deebisuun sirreessaa deemuun yeroo gaafata. Sababni kana malee qabeenyis dhabameetii miti. Haalli hundumtuu hin mijataa. Yeroo gabaabaa keessatti mootummaan naannoo Oromiyaas haala amma rakkoo isin keessa jirtan kana sirreessuudhaaf halkanii guyyaa saree dhaabbatee sadarkaa garaagaraatitti hojjetaa jira waan ta'eef abdii horadhaa, jajjabaadhaa, dukkana duuba ifatu jira. Rakkoo booda gammachuutu jira. Haalli keessan kun abadan shakkinaa hin jijjiiramu. Rakkoo isinitti galte sanaa nu har'a waan baay'ee fooyyeffannee jirra. Waan dubbachuu hin dandeenye dubbataa jirra. Waan argineen been argaa jirra. Waan dhageenyeen been dhagahaa jirra. Kun nuuf injifannoo guddaa. Injifannoon kun kan irratti dhaabbatu. Isin qabannee, isin dandamachiifannee gara fuulduraatitti raajii baay'ee arguuf deemnaa. Ani waan biraan jedhu haalli argaa jirrus waan baay'ee nama dubbachisiisuuf namaan eeyyamu. Akka namaatitti namatti dhagama. Uummanni nuti qabsaa'aa jirruuf, uummanni nuti aarsaa baay'ee kaffalaa jirruuf har'a sadarkaa kanatti miidhamee yoo argu wanti hamilee nama dhabu jira. Wanti nama dadhabsiisu jira. Haa ta'uutii akka injifannu immoo mamii takka hin qabne. Isinis rakkoo keessaa qabaa. Isinis rakkoo kana keessaa akka isin baasuuf shakkii takka hin qabne. Uummanni Oromoo uummata seenaa guddaa qaba. Isinii fi miti uummata qabeenyi isaallee isarraayyuu hafee nama hedduu fayyadeedha. Har'a qabeenya sanii isin dandamachiisuu hin dadhabne. Kanaafuu obsa qabaadhaa. Dhugaadha. Namni haganaa bakka tokkotti yoo walitti dhufu qaama hundaafuu qaama hooggansaatiifis yoo ta'e qormaata ta'a. Har'a cidha guyyaa tokko keessummeessuun hagam akka nama itti dhufaatu hin beektani. Uummata kana ji'a lamaaf ji'a sadiin bakka tokko haala kanaan haala mijataan ta'an kana keessatti sirreessuun fedhii isa hunda guutuunis ulfaata. Isinirra daandii guddaa walitti qabamee keessanirraa qabeenya keessanirraa yaasanii bakka kana dhuftan. Haa ta'uutii obsaa wajjajjabeessaa kan maatiin irraa miidhameef rakkoon baay'ee akkasinirra geettee hin beekne quba qabna. Wanti iccitii nu ta'e tokkollee hin jiru. Waan isinirra gaggahaa ture san hunda seenaa keessatti illee barreessuuf seenaadhaan qoddabarsuuf ergama guddaatu nutti jira. Kana hin goona waadaa isinii gallaa dhaloonni ammaa isin immoo jajjabaadhaa sabri walitti godhaa wajjajjabeessaa rabbi isin bira haa dhaabatu ni injitan. Galatoomaa.